Gingilchaa yookiin calaltuu sadan. Sokrates Giriikii jabana durii keessatti falaasummaadhaan nama maqaa guddaa horatee ture. Gaaf tokko namtichi tokko ogeessa guddaa kana haasofsiisuudhaaf bira dhufe akkasittiin jedhe. Waa'ee hiriyaa keetii waan nama dhaga'e beekta laata? Naaf obsimee jedhe Sokrates. Osoo dubbii kana natti hin himin dura gingilchaa sadiin qorachuun barbaachisaadha. Yeroo kana namtichi maali gingilchaan sadii immoo jedhee gaafate. Sokrates waa'ee namoota biroo dubbachuu kee dura yeroo fudhattee waan jechuu barbaadde calaluun barbaachisaadha. Waan kana ani gingilchaa yookiin calaltuu sadan jedheen waama. Gingilchaan inni jalqabaa dhugaadha. Kanaafuu waan ati natti himuuf deemtu dhugaa ta'uusaa beektaa? Lakki ammuma kanan dhaga'e dhugaa ta'uusaa hin beeku jedhe namtichi. Baay'ee gaariidha jedhe Sokrates. Dhugaa ta'uusaa hin beektu. Mee gara gingilchaa isa lammaffaatti haa ceenu. Gingilchaan inni lammaffaani gaarummaadha. Waa'ee hiriyaa kootii waan ati natti himuuf jettu waan gaariidha. Waa'u faallaa gaarummaati jedhe namtichi. Egaa jedhe Sokrates, ati hammina hiriyaa kootii natti himuu barbaadda. Garuu dhugaa ta'uusaallee hin mirkaneeffanne. Tarii gingilchaa sadaffaa kan faayidaa ni guuta ta'a. Waa'ee hiriyaa kootii waan ati natti himuuf jettu beekuun na fayyada. Lakki waan maayee qabu miti jedhe namtichi. Yeroo kanatti Sokrates kanaafuu waan ati natti himuuf feetu dhugaa miti, gaariis miti, faayidaas hin qabu. Egaa maaliif waan akkasii natti himuu barbaadde ree? Ittiin jedhe. Francis Phaaphaasiin waldaa warra Roomaa waa'ee hamee akkas jedha. Hameeni waan hamaadha. Jalqabarratti waan nama bohaarsuu fi nama gammachiisu fakkaachuu danda'a. Dhumarratti garuu garaa keenya hadhaadhaan guutee summaa